Dhoqqee keessaa dhiqatee ka'e dhoqqeetti deebi'u sana dhoqqeetti gangalachuun barbaanne warri deebitanii giruuppii hiitanii kottu yaada kennii islaamummaa irraa maal argattee deemtee kaleessa immoo yesus waaqa itti waaqessaa turtee har'a immoo maaliif yesuusiin gantee Yihuudaan yesus kiristoosiin qarshii 30tti gurgurate ati immoo birrii meeqamoo ni gurgurte warri jettanii isinii waaqa gurguramu waaqa birriin gurguramutti maaliif amantu? Rabbi namaa baasu waaqa gurguramu ani kan hin beeku kan gurguramu saawwaa sangaadhaa re'eettiidhaa hoolaa lukkuu isaan kanatu gurgurama malee waaqa gurguramu argeen beeku hatta waaqa mitiiti ilmi namaayyuu hin gurguramu. Okay? Kanaaf iyyuu isin immoo waaqa gurguramutti amanaa waan jirtaniif ani immoo waaqa gurguramu hin waaqessu. Kanaaf kanan deeme isiniin jedha. Inni kan biraa islaamummaa yoo feetanii islaamummaa fudhachuu feetaniitu yoo ta'e kottaa har'a iyyuu islaamummaa fudhachuudhaaf wanti isin dhorkuun jiru gaafii qabdu yoo ta'e dhuftanii kunoo garee shaadarratti gaafatamtanii akkasuma immoo waan isinii hin galle waan ifa isinii hin taane tokko macaafa qulqulluu keessanirraas barattanii akkasuma immoo quraanarraas waan isinii hin galle gaafattanii islaamummaa fudhachuu eenyumtu mirga guutuu qaba. Amantiin islaamaa kan sabboontuu qofa miti, kan ustaazota garee shaadaa qofa miti, kan miseensa garee shaadaa qofa miti. Namni islaamummaa fudhachuu barbaadu kamiifiyyuu karaan islaamummaa banaadha. Weelkaamu isiniin jenna. Kan biraa jechuudha warri immoo garee hiitanii garee irratti an argamuu dinnaan akkasuma immoo karaa keessaa dhuftanii tekisti gootanii sagalee keessanii kana hunduma irratti an argamuu dinnaan immoo karaa biraa kallattii biraa yaalaa jirtanii wanna tokko sodaan qaban sabboontuun jechuudha ofitti amanamummaan qaba. Maaliif yoo jettanii gaafa amantaa islaamummaa fudhadhuanii armee kiyyaan hin mari'anne abbaa kiyyaan hin mari'anne Birazarii kiyyaan maazarii kiyyaan eenyuun siistarii kiyyaan hin mari'anne maaliif yoo jettanii waan na fayyadu an ofitti amanii sammuu koo amansiisee tanan islaamummaa fudhadhe. Wayimmoo warri sabboontu atama biyya ormaa jirtu qofatti islaamummaa kana qofaa duukaa buutaa gaafa biyya galte immoo wayin duutaa wayimmoo islaamummaa dhiiftaa way lubbuu kee dhabda warri jettanii wallaahiin isinitti himaa jechuudha na dhaggeeffadhaa gadi qabeen isinitti hima jechuudha. Islaamummaa amman biyya hormaa jiruttan ordofa miti hamma dhumaatti amma lafa kanarra jirutti rabbiin naa laaffisee jechuudha. Diinii rabbii kana baradhee isan baradhe kanammoo darbee barsiisee addunyaa hundarra naanna'ee barsiisee tanani dhaloota dukkana keessa akkanaan kaleessa dukkana keessa ture sana jechuudha. Warra tokkichummaa waaqaa hin beekne jechuudha. Warra waaqatti amananiif waan itti amanan hin beekne sanatti tokkichummaa rabbii kana dhugaa itti bahee lallabadhee tanan gaafan du'e immoo gara rabbii koo tokkichaan deema. Akkasuma immoo yoon har'aan kana du'e jechuudha. Itoonis faana haasa'u garee shaadaa kanarra toon jiru yoon hamma du'e sodaan qabu. Maaliif jettanii musliima ta'ee du'uun kun na boonsa malee nan boochisu. Okay? Kanaafiyyuu sodaan koo maaliidha yoo jettan kanan sodaachaa ture, kanan dhiphachaa ture, kanan illee itti bu'aa turetti kaleessa wallaalummaa koodha miti. Ergan garuu baatii ramadaanarraa kaasee garee shaadaa keessa dhufee gaafatamee akkasuma gaafachaa ture. Rabbi tokkicha erga ta'e haqaan gabbaramaan Allah qofa yookiis immoo waaqa tokkicha erga ta'e gaafa nu badhee kaaseetu itoon shaadaan qabati yaa Rabbii nan ajjeesiini. Toon tokkichummaa kee kana arraba kiyya arragaan ba'in nan ajjeesiin jechaan ture. Isas immoo sodaa biraaf miti. Tarii amantaa kana keessa gaafan galeetti maatiin kiyya na jeequ amantaa kanarraan jeeqama. Xiqqoo dhugaanaaf galee kanarra maatii koo nu hubachiisaa qo'e jedheetu ergumanni dhugaa jirtu hubadheen booda nan ture xiqqoo shaadaan qabanne ustaazonni illee edda dhugaa jirtu bartee maaf sabboontu shaadaan qabatu yeroo itti duutu beektaa amma duutee boru duutee beektaa naan jechaa turan yeroo sana maal nan taa'ee naggeeffadha gaafii ustaazonni na gaafatan maaliif sirriidha dhugaa jirtu bareera haqaan gabbaramaan rabbi qofa akka ta'e hubadheera. Itoo yeroo sana edda haqaan gabbaramaan rabbi qofa ta'ee hubadheen booda itoon sa'aatii sanatti du'eeoo akkamiin ta'a tokko wallaalummaa koo kaleessaa keessa hin turre achi keessa hin jiru tokko immoo eddan dhugaa kana hubadhe rabbi tokkichatti hin amanne itoo yeroo sana du'e yaa rabbi akkamiin ta'a isa jedhu sodaan koo guddaan boo'ichi nan keessa ture yeroo sana ture garuu eddan arraba kiyyaan tokkichummaa rabbii mirkaneessee ragaa ba'ee eddan rabbi tokkichatti amaneen booda sakandiin itti shaadaa qabadhe sanatti toon du'e du'aaf sodaan qaba. Dhaggeeffadhaa waa laman isinitti hima yoon du'es duuti anaaf bu'aa yoon jiraadhes jireenyi anaaf bu'aadha. Akkamitti yoo jettanii yoon jiraadhe addunyaa kanarratti diinii rabbii babal'isee dhaloota gara ifaatti waamee dhaloonni dhufanii akka isaan fayyannan taasisa kun anaaf bu'aadha. Yoon du'e immoo islaamummaa fudhadhee musliima ta'ee du'uun koo anaaf bu'aadha.
lamman saayyuu anaaf waadha. Kanaafiyyuu warri sodaa du'aatiin akkas taataa akkana taataa hin maraata yeroo dhiyoo keessatti sammuu gadhiiftee fayyaatti deebi'ii maal taate maaltu si tuqee warri jettanii akkasuma immoo dhaqii si maraachanii xonqaa isaanii jinni isaanii sitti naqa warreettan wallaahi musliimiin xonoqqolu waan na tuqaniin isin qabanii xonqaa isin caalu hin jiru. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa jechuudha. Xonqaa isin caalu hin jiru. Musliimni waan tokko qofattaman innis Allah qofa Rabbi tokkicha jechuudha. Biratti dhagaalee waaqessu seexanallee waaqessu halkan iyyaa kan bulu warra kiristaanaati moo warra musliimaati. Islaamummaa jechuun ifa jechuudha, jireenya jechuudha, haqa jechuudha. Jaalladhaa, jibbaa, fudhadhaa, fudhachuu dhiisa. Kanaafiyyuu warri immoo amma biyya ormaa jirtu bicheetti islaamummaa fudhattee teessaa gaafa biyya galtee hin duutaa hin dhiistaa yookiin inni akkas taatanii maafin amma kanan du'in islaamummaa irraa jechuudha. Itoo harmeen koo dhuftee si duratti intala kiyya nan du'aati yookiin islaamummaa dhiisi yookiin akkas jettee ana amantaa koorra tasuma wanti na jijjiiru hin jiru. Garaa muradhaa bishaan gaditti liqimsa. Laaluuf deemtee hin deebita warri jettanii paarkii bashannanaa hin deemne ani. Dhimmi kun dhimma lubbuuti. Isinii galee bashannanaa fi yookiin tikeetii kutadhee yookiin viizaa hojjechiifadhee deemaa hin jiru. Lubbuu fi namanee kaayyoo namaneef qaba. Waan ani itti amanis beeka, waan ani namaneefis beeka. Kanaaf isan itti amane sanarratti immoo jabaadhee jirma kiyya idda kiyya gadi fageeffadhee bu'aa amantii kiyyaa mul'isu, ija amantii kiyyaa mul'isudha. Kaayyoon kiyya malee dudduuba deebi'uu miti. Okay? Kanaafiyyuu akka kanatti hubadhaadha. Har'as ta'e boru warri kootu karaa TikTokis, kootu karaa Imos, kootu jettanii tajaajiltoota Awurooppaa Eeshiyaa iddootee waamtanii fiddanii? No, inni dhufan isin bira. Maaliif jennaan qooda walitti hin qabnu. Ilmoon ifaa fi ilmoon dukkanaa qooda walitti hin qabu. Ifnii fi dukkanni qooda walitti hin qabnu. Amma fakkeenyaaf gaafa lafti bari'u dukkanni hin baqata. Gaafa dukkanni dhufu immoo ifti hin baqata. Wal dheessu malee wal keessan ta'an isinii galee. Kanaafiyyuu iftii fi dukkanni qooda walitti hin qabu tasuma. Dhufee deebii tokkos isinii kennu yoo isinii ta'e kana dhaggeeffadha. Yoo isinii ta'uu baate immoo ittuma dhiisatii taa'aatii iddoo sabboontuun geessu bichaa ilaalaa. Okay? Kanaafiyyuu dhufee si wajjin illee haasa'uun barbaadu bakka tortoraaf raqaa yoo sareef allaattii malee maaltu dhaqaa jedhan. Kanaaf isin bira dhufullee hin fedhu. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warri doorsisa garaagaraallee qabattanii jirtanii I don't care. Ani waan tokko hin sodaadhu. Yoo isin baasa ta'e itti fufaa. Warri immoo xiqqoo teessanii immoo eessa geessee maalirra jirti, maal hojjetaa jirti warri jettan bu'aasaa dhumarratti walumaan hargina isiniin jedha. Dhaamsi obbolummaan isiniif qabu yoo jiraate islaamummaan amantii haqaadha. Rabbi tokkichis kan dubbate amantiin ilma namaaf jaalladhe amantii islaamaa qofa jedhe. Jecha isaa keessattis kan dubbate amantii islaamaa qofadha. Har'ayyuu taanaan boriyyuu warri dukkana keessa jirtan warri ilma namaatiif gajjettanii ol jettanii sagaddan warri Yesuus waaqa jettan Yesuus Kiristoos kun ofumaa keessanii fuutanii aboo itti laattani malee ofumaa fuutanii dirqama waaqa ta'uu qabda jettanii malee Yesuus guyyaa tokko ani waaqa ofiin hin jenne isinii galee waan abbaan ofiin hin jenne nama fakkeenyaa fi maqaan kiyya sabboontudha dhuftanii maqaa biraa yoo na waamtan isin jalaan owwaadhu yoo immoo toon ani sabboontudha isiniin jechaa jiru immoo sabboontuu mitii jettan hin fudhadhu ani sabboontuu waan an ta'eef nama biraan na waamtu taanaan lakkiin jedha nan dida. Kanaaf Yesuus Kiristoos hammayyuu waaqa miti. Warri humnaan waaqa gochuuf deemaa jirtanii yoo dhugumaan immoo waaqayyo isiniif ta'a ta'e itti jabaadhaa. Namni du'ee, namni biddeena nyaatee, namni fincaa'ee, namni qaama saalaa kittaannatee, namni bidiruu keessa ciisee galaanarra imalee dhugumaan yoo waaqa jettan mee Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 8:22 irratti itoo bartoota wajjiniin laga gamatti imalaa jiru bidiruu keessa ciisee Yesuus Kiristoos dhagaatee dubbifadhaa jechuudha.